Halloo akkam daawwattoota kiyyaa fayyaa nagayaa baga jiraatanii har'a kabajamoo aktiivistii qorataa Walloo fi Faa'izaa Ahmad kabajamtuu sagalee uummata Walloo Oromoo dhaan beekamtu har'a waa'ee uummata Walloo sadarkaa irra jiran irraa dubbachuudhaaf qophii xumurree dhufnee jirra. Akkuma seenantanitti sheer waliigalaa addunyaa waliigaa uummata aktiivistoota lama ciccimaan fidee dhufee aktiivistoonni kuni ija keenya jajjabeessuu qabna. Uummata Walloo irraa maaltu itti aanuu qabaa? Gargaarsi amma duraatu sadarkaa kamirra ga'ee jira? Katti aanuu maalirratti waan tokko tokko waliin mari'anna. Namni tokko akkanaaf sagaleen torban takka ta'uu hin qabnu hanqa maayyiin isaan bilisa bahanitti hanqa isaan mirgi isaanii kabajamutti hanqa alaabaa isaanii hiree isaanii ifiin murteessanitti Oromoo Walloo cinaa dhaabbachuu qabna. Torban akka maamala keenyaa sun torban takkaa fi torban lama iyyinee yookaan torban lama sadeessaa irraa dhaabbachuu hin qabnu. Uummanni kuni cinaa dhaabbachuu qabna. Waan cinaa dhaabbachuudhaan maaltu itti aanaa isa kabajamoo keenya qorataa Walloo fi Faa'izaa Ahmad irraa isaan lameeniitu nuuf ibsa. Okay, baga nagayaan dhuftan. Baga nagaan nu eegda Awukar Munir. Okay, baay'ee galatoomii qorataa. Okay, mee dura dubartiidhaa fi hiree kenninaa sirballee itti banda jennee turre hanqa namni seenuti. Garuu namni dafee seene waan namni baay'inaan dafee seene jecha ittuma fufna sagantaa keenya. Mee Faa'izaa Ahmad mee amma akkamitti irra haalli Walloo keessa jiru mee akkamiin kanarra haa jalqabu? Muriir guddaa galatoomi jechuu barbaadatti ansee hordoftoota keetiin sagalee keenya kana dhageessanii warroonni isa jalatti argamtan sagalee uummata kanaa dammaqsaa sheerii godhaa jechuu ni barbaada. Haalli biyya keessa jiru maal fakkaataa jettee natti fakkaata? Haalli biyya keessa jiru haala ulfaataa fi nama yaaddessuu fi uummata keenya haamilee cabsuu fi qeerroo keenya haamilee cabsuu jira. Gaafan kana jedhu gabbu'ee gaafan irraa dubbadhu loli suni wanta dhaabbatee miti. Loli dhaabbate kan jedhamu yoo Oromoon ajjeefamuurraa ala ba'ee galuu danda'uurraa ala ba'ee mana barnootaa dhaqee barachuurraa kan madoo ta'e mana hospitaalaa nageenyaan dhaqee yaallamee gaafa gale lolli dhaabbateera kan jennu jala murree jala sararree beekna jechuudha. Amma garuu lolli hin dhaabbanne jedhee akka mataa kiyyaatti halkanii guyyaa wanti dhimma uummata kanarratti jabeessee dubbadhu wanni barbaadu uummanni keenya rakkoo cimaa keessa akka jiru uummanni beekuu qaba. Rakkoo guyyaan lama sadirra ga'ee darbe yookaan immoo dagatamuu qabu miti wanti uummata kana ammallee loli sirriitti jira. Magaalaa gadi ba'uu hin dandeessu. Nama dhokotanii rasaasan ajjeessanuu jira magaalaa keessatti. Halkan sa'aatii tokko attaruu hin dandeessu. Maqriiba olii gad deemuu hin dandeessu. Masgiida dhaqxee solaachuuf hin dandeessu. Waan akkanaa kun loli dhaabbateera jennee uummata tasgabbeessuu hin dandeenyu. Wanti nuti gochuu qabnu uummanni keenya rakkoo cimaa keessa jira, ala jira, mana hin qabu, qeerroon keenya rasaasa hin qabu, manni keenya buqqeera, qabeenyi barbadaa'eera, kan rukutamellee mana yaalaa dhabaa jirra, manni barnootaa gubataa jira, manni qotee bulaa keenyaa qabeenya gubataa jira. Waan akkanaa kan osoo agarru Walloon maal keessa jira loli dhaabbateera gaaf jedhee namni na gaafatuyyuu na dhaara. Maaliif? Osoo rakkoo uummataa kan argaa jiranii dhaabbateera gaafa siin jedhanii osoo arganii wanti Walloo keessa deemu gaffa'aa yookaan itti fufaa deemaa jira malee wanti adda godhe durarraa tokkollee hin jiru jechuun barbaada obboleessa kiyya. Itti aansitee gaafii yoo qabaatte sanarra na gaafadhu. Kun haalli maal fakkaata biyya keessa jirtu kan jetteef kana fakkaata. Uummanni keenya rakkuma keessa jira. Rakkoo keessaa immoo kan baasu uummata Oromooti. Manni Oromoo sirriitti gargaaruu qaba. Waa'ee duula miidiyaan irratti godhamaa jiru kana nafxanyaan godhaa jirtu kan sirriitti duulamuu qaba. Tattaaffachuu qabna. Wal ijaarree hojjechuu qabna. Qeerroo hidhachiisuu qabu. Uummata buqqee bakka deebisuu qabna. Kan yaala dhabe karaa tooftaa garaagaraatiin akkuma kanaan dura yaalsaa turre sanitti ammallee karaa tooftaa garaagaraatiin uummanni keenya yaalamuu qabu. Qeerroon kufe kuni qeerroo lafa rukutame osoo hin taane osoo falmuu daangaa isaatiin lafa saan lafee isaatiitiif rasaasni gaafa harkaa dhumte
nama rukutamaa jiru qeerroo walloo malee fuullee duratti waraana sodaatee qawwee baatee nama rukutame miti kun ifa walitti himna qeerroo walloo rasaasa qabee rukutame iji kiyyas argeen beeku har'as hin argine. Shamarranuu nama lolee mo'atudha dhiira keenya miti uummanni keenya rakkoo mudataa jiru rakkoo rasaasaati hunduu ifa walitti himna. Rasaasa kana immoo uummanni baay'een akka baay'ate walitti tumnee uummata keenya gargaaruu kan qabu dirqama anaaf sii qofa osoo hin taane uummata Oromoollee kan duuba giraawundii jiru san dabalatee waa'ee uummata walloo kanarratti xiyyeeffachuu qabna. Amma rakkoon bakka takka jiraachuu malti Oromiyaa keessallee garuu kan haayilaafuullee qabamee jiru uummata kana uummanni kun tumsan qabu uummanni kun gargaarsan qabu mootummaarraan qabu Oromoorraan jiru sirriitti godhamuufii qaba uummata kanarratti ani kanan jedha Muniir. Okay, baay'ee galatoomii qorataa waddoo qo'iseenuu jira. Baga nagaan dhuftee baga deebitee Faayiza Ahmad dhageessee jirta. Mee atis gama keetiin haalli walloo gaafumaa fi walumaan beena garuu dirqama gizee miidiyaa irra dhiyaatte gaafii wal gaafachuu waanuma jirtu waan informationii haaree jiraatus mee maaltu jira? Mee haalli akkamiin itti tasgabbaa'ee jiramu lolli karaa adda addaatiin itti fufee jiramu uummanni buqqeessan lakkoofsi isaanii hanqami namni dhume gabaasame walii guutumatti walitti qabiiti nuuf ibsime qorataa walloo. Ayyee obboleessa kiyya asirratti nu afeeruu keetiif guddaa galatoomsin jechaa. Egaa uummanni keenya uummanni walloodhaa rakkoo hamaa keessa jira rakkoo hamaaf saaxilamee jira. Uummata keenya wanni laayyoo wanni laaftuun morman cabsitu hin gaddisiiftu gad hin jechisiiftu garuu yeroo ammaa tana kumaandi poostii jala jirra kumaandi poostii jala jiraannee magaalota keessaa qotee bultoonni bahanii jiru akka masgiida keessatti aazanamne aazanillee dhorkaa turanii dhorkaatillee jiru akkasuma namni yeroo ammaa tanatti magaalaa godina Kamisee Aanaa Jillee Dhummugaa magaalaa Haxaayee yookiin Sadiyeen Makkannaa daa'ima ta'ee shamarran ta'ee dargaggeessa ta'ee namni tokko bu'ee lubbuudhaan deebi'uu hin danda'u reeffi isaatu tana gorteen hin argamu. Kumaandi poostiin jiru kun furmaata uumaatu buusaa hin jiru. Har'a Liyyuu Hayiliin magaalarraa baadiyyaa yaatee mishigii tolfattee ijoolleen teenya baay'een gadda Liyyuu Hayilii san buqqifnarratti nurraa wareegamanillee nurraa madaa'anillee ammallee mishigii tolfatanii magaalarraa baadiyyatti bahanii magaalaa keessaa nu baase baadiyyatti bahanii baadiyyaa keessatti manneen qotee bultoota bakka amma arbaa waayyuu jedhamu gandaa ittachaadha manneen achi sun gubatee jira. Cinaa tokko kanaaf kan hin gubatin kana re'oonni qotee bulaa kan hambaa nafxenyoota yookaan hambaa uummata wal lolaa jirruuni kun yoo xiqqoo takka kan karaa san kadeeman taate fuudhanii qalaniiti nyaataa jiru. Qoraan cabsatanii mana qotee bultootarra Liyyuu Hayiliin kana godhaa jira. Ijoolleen uummanni keenya garaan gubatee obsa fixatee jira yoo kan lola itti banu taate kumaandi poostiin uummata keenya loluuf ta'aa jira. Egaa haga ammatti namni nurraa wareegame nama 226 namni nurraa madaahe nama 180 wahii har'a manneen qotee bulaa kan gubate mana 1,510 wahii akkasuma har'a kan buqqaatonni keenya 9,000 oli darbee jira jechuudha. Haga ammatti yeroo ammaa tanatti BBC jala deeman seenanii dhaqanii ilaaluu danda'u yoo kan sobajan taate ragaa qabatamaa waliin kan uummataaf ifa godhaa jiru. Egaa rakkoo jirtu hunda kaafnee gara furmaatatti ceehuun barbaachisaadha. Nuti ammas lafaaf lafee teenyarraa wanti nu sossoosu tokkos hin jiru. Godaanuufis hin teenyu. Buqqaanittis walloo keessaa yookiin Oromiyaatti galanii ijaanii istiraatejii nafxanyoonni tolfatan yoomuu kan itti milkoonnedha. Humnaa miti humna barbaadan haa dabalatanii. Nuti ammas duula nurratti geggeeffamaa jiru kana ofirraa qolachuudhaaf qophiidha. Hawaasni Oromoo akkuma nu cinaa dhaabbachaa jiru akkuma nu gargaaraa jiru kanaan haa galatoomanii jechaa
ammallee jara keenya ramadaana tas deemaa jira. Ummanni amma buqqee kun ummata musliimaati. Mee ummanni kun maaliif soomaa? Wanti inni afatee irra ciisu hin jiru. Wanti inni boraafatee yookiin uffatee ciisu hin jiru. Yookiin dasaan sharaan wayii kan dukkaanni wanta godhameef hin jiru. Aduma keessa akkan wanti tataa'aa jiru. Egaa kun hundinuu isinuma laallataa, numa laallataa, ummata biyya alaa jirru kana. Ummata keenya waan qabnuun ummata kana cinaa haa dhaabbannu. Nuti warrumti Walloo qubtuudha gama isa ummata keenya kan lola keessa jiru. Kan lola keessa jiru. Kan du'e ni awwaallanne yoo reef arganne. Kan lolaa jiru immoo yoo harkaa dhaabbatte waan dandeenye cinaa ni dhaabbanne. Kan buqqa'ee fi kan madaa'e madaahaa keessa wallaannadha. Oromoonni bal'aan kutaa 11 kan buqqa'e buqqaatota keessan gadi dhaabbadha. Nuti lolatti seennee jirra. Wanti of duuba nu deebisu hin jiru. Nuti lafti keenya weerarri lafa keenya kaleessa har'aa miti. Qaata lafni keenya weeraramee ummata keenya Walloorraa godaansanii daangaa Suudaan matammaa kan jedhamu yoo yaadatta taate ummata Walloo qubsiisan nafxanyoota fi Affaariidhaa lafa hiruuf jecha lafti qullaan achi jira isinii kennina jedhanii obboloota fi obboloota addaan baasanii ummata keenya achi qubsiisaa turanii barumsan qaban jechuun nuti taphachuurraa waan keenya jechuudha. Siif galee amma nuti lafa gadhiifne fi jirra. Garuu kuni weerara daguuggaa sanyiiti. Weerara daguuggaa sanyii kana nuti ofirraa ni qolanna. Waan danda'amaa taateen dura ni dhaabbanna. Hawaasni keenya hawaasni bal'aan Ramadaanas deemaa jiru kanaas akkanumatti of duratti ilaaltanii ummanni kun waan ittiin soomu hin qabu. Ummata kana waan qabdaniin akka bira dhaabbattan irra deddeebinee yaamicha isinii goona. Akkuma gargaaraa jirtan kanaan gargaarsi gahaadhaa miti. Jara keenya nama 90 jechuun waan qillaalii waan taphaatiin nuti kan wareegame yoo reef arganne ni awwaallanna. Kan lola keessa jiru akka dandeenyetti karaa danda'amaa taateen hin gargaarraa hin qaqqabna. Garuu kan madaahe kan buqqee hawaasa Oromoo bal'atti kennannee jirra. Nuti Oromoon Walloodhaa kan biyya alaa keessa jirru warra lola keessa jiru bira dabarree ummata kanaaf humaa godhuu hin dandeenyu. Hawaasni kun gurmooftanii kana caalaa akka ummata kanaaf waan qabdaniin bira dhaabbatan kabajaan yaamicha dhiyeessuufii barbaada. Okay, baay'ee galatoomii ulfaadhu asumaanii itti fuftaatii waniin jiru barbaadee dhiyoo tanaa waniin sirraa gaafii keessa hanqisee jira. Nama 100 viidiyoo tokkoon arkee komaandi poostiin hiikkachiisaa jira. Akkami wanni san mee wanna san ifa nuu godhi. Komaandi poostiin Abiy Ahmed nama 100 gizee hidhannoo irraa hiikkachiisu san galmee fi moo maaliidhaan akkami mee sanirratti ibsa nuu kan hime mee hanqa dhufanii mee lachuun kutaniiti. Ummata Walloo cinaa dhaabbachuu qabna. Manni Walloo kuni yeroo dheeraadhaa gargaarsa isaan barbaachisa. Yeroo takkatti gargaarre jettanii raawwanta jechuun qabdanii Ramadaanaas deema. Ramadaana kana keessallee ummata kana akka cinaa dhaabbattan. Alo bagana kan deebite. Faayisaa Ahmad. Ina gochaa jiru taasaa jiru jarri ammuutanallee ajaa'iba. Okay, rakkoon hin jiru. Gaafii akkasumatti itti fufnaa dhiyoo tana viidiyoo takkaan arge. Viidiyoo takka nama 100 irraa hidhannoo hiikkachiisine jedhani. Hidhannoo san qawween san kan deebituudha moo maalidha? Mee haala san nu ibsiitii karaa gaafii lammataan deemna gabaabumatti. Waa'ee qawwee uummata keenyaas ammoo.
uummanni xiqqoo burjaajee jira. Akkami yeroo ammaan tanaatti Oromoo wallarraa hidhannoo hiikachiisuu jechuun du'a jechuudha. Harkaa fi miila isin hamuran jechuudha. Warruma godina achi turanittu kaabinoota jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Maqaan isaanii akkasii kaabinootatti uummatarraa akka hiikamu ofuma isaaniitti ajajaniiti. Gaafa dubbiin jabaattu akka qawwee murteessaa ta'e kaabineen mootummaa jala buntii warra dhokotee gaafa garaan isaanii hir'ate qofa gabba'anii gaafa quufan garuu uummata dagatan sana jechuudha. Kaabinee jechuun waa biraan qabanii hattuu jechuudha. Kaabinee jechuun isaa sanitu irraa hiikeeti meeshaa san deebisaniif uummata keenya. Meeshaa keenya fudhanne malee nuti waan mootummaan nu kenne yookaan immoo liqii nuuf deebisee miti qabeenya uummata keenyaa qabeenya mataa isaaniitiin kan bitatanidha si galee. Jechuun gaafiin tiyya ifa sii taatee gizee irraa hiikkachiisan arkeetiin jira. Wanni san deebi'eef moo hin deebineedha? Yoo deebi'eef deebi'ee jira. Viidiyoon deebi'ee qawwee isaanii keessaa filatanii fudhachaa turan bar qawwee waan deebi'eef fudhataa jirani. Si galteetti? Amma na galtee. Viidiyoon seerii godhamee ni jira. Viidiyoon suni gizee hiikkachiisaniin arkeefi haa. Hiikkachiisanii fudhanii ergasanii deebisanii uummata keenyaa kennaniif. Uummanni keenya qawwee isaa waan beekuuf namni meeshaa kophee kan kee wayii wallaaltaa masgida dhaqxee wallaaltu bar. Akkasuma. Isaanis qawwee isaanii waan beekaniif bifaa fi halluu garaagaraa waan qabuuf qawween qeerroo wallootii fi maanguddoo irraa hiikame qawwee isaanii filatanii fudhatanii jechuudha. Kanaaf akkasitti beekisiin jechuu barbaada gara gaafii keetti ceehi. Bakka aksanaatu yaaddoo natti tahee alagaa keessa qubattanii kun egaa tumsi Oromiyaan guutuun kaatee isiniif dirmachuu qabdee qawween makalakkiyaan isinirraa hiikkachiisu yaada jedhuurraa hedduun jeeqamee ture. Nama hedduu keessaan na gaafachaa ture. Karaa gaafii lamadaa deemna. Amma mee uummanni akka beektutti atis namni hanqa muraasa tokko karaa Adaamaa kana dhufeetti walla nama jira. Warri achitti hafanii jira. Warra yaaliin arkanne warra baadiyyaa keessatti hafanii jira. Hanqam tokko yoo hafanis mee waa'ee uummata dhoomee kana amma rakkisaan takka kufaa rasaasa lammaffaa yaaliidha. Mee warra yaaliin isaan hin geenye ni jira. Namni dhoome hanqami namni Adaamaa keessaa fi achi keessatti hafee hanqami mee uummataadhaaf ifa gofii uummannitu akkamii bira dhaabbachuu dandeenya. Kan uummata kana lubbuu baraaruu dandeenye kanarraa mee ibsa godhisme. Ilaali ijoolleen keenya rukutamee waraana hanga guyyoota 19 sanatti ijoolleen keenya rukutamee dhagahama sagaleen kiyya moo baheen jira sa? Ni jira sirri jira. Sabboo riippoortii na taasisu ilaalimee jira tanarra dhufaa beektaa nan argaa irraa na baasuuf deemanii. Maal seete warra hanga sanatti rukutaman sana? Adaamaa fi Finfinnee akka yaallaman tokko kan haala mijeessee uummata isaa waliin sassaabee ittiin dhaqsiise tokko ana. Tokkichoo baadiyyaa nama jedhu ijoollee Harargeetti isaa wajjin haala kana mijeessinee karaa adda addaatiin ijoollee sana Adaamaa Finfinneetti akka yaallaman taasifnee jirra. Warra rasaasa keessa turee fi warra madoon isaanii gurguddaa ta'e jechuudha. Jarri suni maallaqa barbaadu hospitaalli Finfinneef Adaamaa jiru uummata Chaayinaa biyyoota alaarraa fi istaandii isaatii eeggateedha. Hospitaalli sun hospitaala cal jedhee Oromoon keessa hojjettu qofa miti. Oromoo wanti achirra gargaaru yoo jiraate akkamii haali keessan akkamii jechuudha malee wanti Oromoon achirra gargaareen jiru hospitaalota gurguddaadha kan seenanii jiranii. Tokko maallaqa barbaadu. Hanga ammaatti maallaqa nama tokkoof hanga 400 rasaasni keessaa bahuuti faranjiin gaafachaa turte. Chaayinoonni gaafachaa turanii maallaqa kanallee gargaarsa uummataatii fi gargaarsa nuti irraan gooniin uummata kana yaalsisaa jirra. Kan fayyee wallootti gale nama 5 fedhiidhaan jechuu fayyee. Fayyee rasaasni keessaa beesiin booda soomana biyya kiyyattiin soommadhaa nan gala jennaan dooktaraa wal dubbisiisee hayyee erga fayyitee galii jennee gaggeessinee wallootti kan galee jira. Kan hafan immoo Adaamaa Finfinnee yaallamaa jiran hafanii jiranii warri sunis gargaarsa barbaadaa gargaarsa hatattamaa nu quunnamanii karaa dooktara saniitiin dooktar Shukrii jedhama isarraan erginee maallaqni illee nyaatama jedhanii akka shakkine maallaqni hospitaalaa bu'u harka isaanii osoo hin taane hospitaala yaallamuuf qoricha isaaniiti. Rasaasa keessaa baasuu fi maallaqni kun kan bu'aa jiru ijoolleen kun gargaarsa barbaadu warroonni immoo fayyanii galan yoollee kan marsaa lammaffaa kan isaan dhukkubuu fi dhiigni isaanii kan kattaru ta'e magaalaa Kamiseetti yaallamuu danda'anii magaalaa Kamisee hospitaala guddaa miti garuu
hospitaala qaama isaanii fayyeef hospitaala xiqqoodha yaalamuu danda'u. Maqaa yoo yaamnis bareedaadha. Bira kuti maqaa ati dhuunfaadhaan kuni waan sakireet ta'uu qabu. Doktorotaa fi kana waan uummata irratti bubu'u maqaa kan dhoyne itti maqaan dha'uuf osoo hin taane yaani amanamummaa to'achuudhaaf malee maqaa jara sanii dha'uun barbaadu. Amanummaa nuti si amanna Faayizaa fi Korataa Walloo haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u ni beekna. Jechi biyyaa gaafa si daawwatu gara hospitaala jiran sana kamitti gargaaruu dandeenyaa jedhanii gaafii sii dhufuu danda'a. Gaafii sana immoo dhageettii afaan keenyarraa fi ragaa qabatamaatiin argachuu warra danda'e sana gaafa dhaga'u haamilee sabboontoota horee Oromoon akka uummata kana gargaaru taasisaadha. Iftoomina haasa'uu qabnaaf si galti jechi kiyya. Naagalee jira jechi keetis naagalee uummata irratti buusan sakireetii ta'uu qabaadha. Iccitii ta'uu qabaadha. Ammaan kanaaf bilchiginnaan maraattee jirti. Kanaaf jechuu barbaadeeti. Abshir karaa saniif maali isaanii namni irraa bareechinee seessa wannichanii beekna dhiisan rakkoon qabu. Innaa waan akkanaa kanarratti Oromoon tumsuu qabaa. Lammaffaa ijoolleen rukutamanii biyya keessanii jiru warra jette. Ijoolleen rukutamanii hanga ammaatti goonee barbaannee ijoollee keenya dhabneen argine rukutamee kan mana ciise hanga ammaatti hin jiranii fuunee jirra. Kan kaleessa yookaan edda rukutaman jiraachuu mala. Isaa sana immoo odeeffannoodhaan kan akka Finfinneen kan Oromooti kan jedhu ijoollee jilleetti gaafachaan ture mucaasan ofii har'a Finfinnee fuudhaniiran Shafaaroobii kanayyuu qormaata baay'ee taftishee hedduu nu dabarsanii jechaa ture darbee Finfinnee seenee jira. Kan rukutame asiin ala yoo jiraateen alatti madoon kanaan dura jiru hanga baadiyyaa keessaa barbaadee nambarii isaanii wal dubbisee karaa san mijeessee shofeera san mijeessee kan gaggeessaa jiru ana mataa kiyyaadha. Ammas kan madaa'ee lafa ciisee yookaan aduu keessa jiru hin qabnu kanuma hospitaala jirudha. Isaan hospitaala jiru kunuunsamuu qabu. Manni Oromiyaa bira dhaabbachuu qaba. Qomoo isaaniitii waan danda'an bishaan bisanii fi nyaata hojjetanii jajjabeessanii haamileetti godhanii gootummaa isaanii ibsanii fi namni dhukkubsate rasaasaan rukutame miti namni busaa yookaan immoo golfaan nama qabeeyyuu jabaadhu ati jabduu namaati jabaa dhiiraati yoo jetteeni haamileen uummata keenyaan jajjabaata isaan jaboodha jajjabeessuu qabanii uummanni Oromiyaa immoo karaa hundaan warroonni hospitaala barbaaddanii keessaan nu gaafadhaa dhaqaati uummata kana jajjabeessaa waan qabdaniin gargaaraa warra hospitaalaa jechuu barbaada. Hospitaala asirratti yaamuu yoo hin taane yoo feetes yoo ati tokko gaafa hospitaala isaan jiranii fi bakka isaan jiranii adireessaa qeerroo Oromootiif keessan siyaa gaafatanii yookaan keessan naaf hin kana mana gaafatan. Keessaan niin kennaaf rakkoon qaba amma lakkoofsa hanga. Faayizaan baatee jirti hanqa deebituu ni eeyna. Sagalee mee sheer godhaa hanqa deebituu sheer godhaa. Waan biraatu amma sila amma waa'ee uummata keenyaa kana gisee haasofnu. Maaliif namni keenya kun sheer godhuu sodaataa hin jaaba. Amma shurrubbee tamaam yooni laayivii maxxanse namni nama laalu shurrubbee waa'ee shurrubbeeti shurrubbee fiifuu hofoo akkatti uffatan hin beekne kanumaa'u yoo irraa dubbadhe nama kuma tokko sheer godha. Anniin ajaa'iba. So uummanni keenya yoo uumama dammaqaan jaabaran. Wallahi si jaa. Waan jajjabduu irratti sheer gootan. Uummataadhaan waliif hin dabarsitan. Kun dammaqina dhabuudha moo dadhabina moo kana irratti hojjechuu qabna qoratuu qabna. Waan tokko qorannee dadhabina keenyaa fi wanta keenya qorannee uummatatti himuu qabna. Dadhabinni keessan uummanni keenya dadhaba akkanaa qabdanii jennee uummatatti himuu qabna. Dhugaan isinii jaa. Amma warra haati ispiisii sana beektaa riippoortii gaanatti baay'atee na baasaa jiru beektaa isaaniin na godhaa jira beektaa. Itti dhiisi isaaniiti. Sagalee kanaa sagalee amma jette kana bira kutiiti akkuma nama quban qabne irraa wanta jee. Akkamitti jedhamee waan na baasee daddaarsi kutaa jiru haqa hibuu wayii deebi'aare waan daawwachaa jiru. Laala wayifii siin jee ati boodaan sitti hima sitti bilbileeti. Baga nagaan dhufte boona ilma Walloo. Mee Faayizaa asumaan itti fufiiti. Mee
addunyaa tana gubbarratti biyya hedduus dhaqeetiin arkee jira. Afrikaa kana keessas biyya hedduun jiraadhe. Naannoo hedduu keessaan jiraadhe. Biyya faranjii kanaas biyya baay'een jiraadhe. Yeroo duraatiif nama lolu jirtuun san keessa dheeyxee yaalii fudhattu godina addaa kana kan hin arge. Kanaaf abbaa hojii lolaa ilmaa hojii lolaa abbaan naa wallaanu jechuun kuni dogongora isaanii osoo hin taane dogongora keenya. Dogongora uummata Oromooti. Ambulaansiin san dasee namni dasee maaliif dhaqa? Dasee warra dasee sanii hojii lolaa dasee dhaqanii yaalamuun kun seera ala kun akka kijaatti. Kanaaf uummata Oromootaaf abbootii qabeenyaatiif mee maal dhaamta? Nam tokkootiitu hospitaala Kamisee keessatti ijaaruu dandeenya. Miiliyoonorotaa jira, biliyoonorotaa jira addunyaa kana gubbarratti. Nama miiliyoonaa jira abbootii qabeenyaa. Isaaniif waa tokkoo miti. 100 ijaaruu dandeenya. Mee akka uummata Walloo kana yoo riifaraal dhaabuudhaaf mee akkamitti dhaamtamee maal jettee dhaamtaaf mee uummata kanaaf? Abbootii qabeenyaa Oromootii fi uummata Oromoo kana akka hospitaalli godina keessanitti dhaabbatanii yoo waa taatanillee gara dasee osoo hin taane gara Kamiseetti akka yaalamta. Kuni tokkoffaa ani yaadni kiyya. Munni keenya maal seete yaada bareedaadha. Osoo yaaduma akka ammatti yaadde kana ummatichi kan liqinfamuuf ta'e no matter rakkoon qabu. Maaliif naan jechuu dandeessa? Abbaan qabeenyaa Oromiyaa keessa jiru baay'ee jira. Kan Oromiyaa na gaafatte natti fakkaata moo kan Wallooti? Walloon abbaa qabeenyaa abbaa qabeenya mataa isaaniitti wanti isaan godhan illee tokko hin jiru. Maaliif abbaan qabeenyaa irra caalaan Amaara? Isaan itti qabeenya isaan mataniif jala qabanii jiranii. Dhaabbuu. Ani sinjee ifaa barkoon Walloo istiraateejiin Walloon itti qabamtee jirtu hiyyoomsuudha ni beekna. Namni abbootii qabeenyaa Walloo keessa akkan hospitaala ijaaru hin jiru. Nuti amma kan jirru walumaa galatti kan Oromiyaa jiru qofaa miti. Kan Ameerikaa jiru, kan Awurooppaa jiru abbootii qabeenyaa kan foormii meeqa qabu jira. Kan faabrikaa meeqa qabu jira. Itoophiyaa keessaas, Oromiyaa keessaas biyya alaa kanaas uummata saniin baadha. Malee Walloon maan hin beeka akkaataa itti jirtan hin beeka. Barnootaanis isin cunqursanii qabeenyaa isin cunqursanii isin hiyyoomsanii barnoota alaa akka isin godhan waggoota 400 kanarraa ni beeka. Itti fufi. Ani jechuu barbaadu warroota abbaa qabeenya ta'anii daaspooraa jiraatanii fi dhaamsan qabu qabeenya ni qabanii qabeenyi saba Oromoo wajjin bareedaa qabeenya qabatanii yoo saba dhaban immoo ofii isaaniitu qabeenya horomuu hin danda'u. Kanaaf qabeenya qabdaniini uummata keenya tajaajilan arganne kana tajaajila Wallootti Oromoota kana qoodhadhaa Oromoota kana cinaa dhaabbadhaa wanta barnootaaf ta'u akkasumas yaalaaf ta'u gaafa rakkootiif diinatti dabalamnee dhaqnee diina gadda ofitti dabaluu irratti Oromoota Walloo kana kan akka mana barnootaa dabalanii akkasumas hospitaala garaagaraa ijaaranii ofii isaaniillee Walloo qofaaf ijaaranii qofa osoo hin taane abbaa qabeenyaa ta'anii qabeenya isaanii overwaatuu fayyadamanii uummatallee fayyadanii ofiillee fayyadamuu akka danda'anidhaan daaspooraadhaaf kamiin qabu akka immoo Oromiyaatti abbaa qabeenyaatti kan hin dhaamuu jiraate kan Oromiyaarra jiru obboleewwan keenya gurguddaa rasaasni keessaan baane hanga 400,000tti gaafatamu. Oromoorraa maallaqni kan guuramaa jiru hanga Oromoorraa maallaqa sana guurree ijoolleen ta'in rifasii taatutti warri abbaa qabeenyaa suni maal eegaa jirtanii? Maallaqicha isiniif deebifna mee maallaqa san uummata ammoo waraqaadhaan ragaatti ba'amaa jiru rasaasni keessaan baane kana maallaqa sana kennuullee miti ilaale osoo kennuullee itti ulfaate liqeessanii ijoollee rasaasa keessaa baasanii gaafa rasaasni keessaa ba'e maallaqa biyya alaarraa guuree ani mataa kiyyan waadaan galee fuunee nama sanii deebisuullee akka liqiittillee ni danda'ama ture. Oromoon abbaa qabeenya Oromiyaa keessa jiru garuu nu gargaaruu fi miti hospitaala mataa isaallee ijoollee keenya yaalsuu hin dandeenye jechuudha. Ammallee hospitaala nama dhuunfaa qabeenya gurguddaa gaafatudha kan ijoolleen keenya seenanii hospitaala san keessa nama tokkoof hanga 300,000 oliiti rasaasa keessaa baasuuf kan gaafataa ture. Maallaqa san hanga walitti guurree asirraa erginutti namni sun yaalamuu hin danda'u jechuudha. Kana rakkoo baay'eetu jira. Kanaaf hanga ammaallee rabbiin nu milkeesseera alhamdulillah ijoolleen keenya achi dhaqanii kan rakkatan hanga ammaatti hospitaala dhabanillee hin jiru. Maaliif duruma qopheessinee lafa kaa'anneerraa ijoollee keenya haala mijeessinee dhaqanii akka yaalaman hanga hoteela isaaniitti rafanii hanga nyaata isaanii hanga kaniinaa isaaniillee uummanni Oromoo
warra wajjiniin waadaa galle hojjetaa jirra har'as irratti jabeessinaani warroota madaa gurguddaa qabu kana warri Oromiyaa qabeenya abbaan qabeenyaa suni ijoollee keenya kana bira cinaa dhaabbadhu yoo kennuu sitti ulfaate liiqii uummata sanii kennite nuti hanga uummata alaarraa erginee baankii naqnutti xiqqoo turuu danda'a kana kanarratti uummata Oromiyaa abbaa qabeenya sanaanii gargaarsa yookaan immoo akka liqiittuu uummata san cinaa dhaabbadhu jechuun barbaada. Akka daaspooraa silaa hunda keenya argaa jirtanii daaspooraan irratti kan cimuu qabu kan rasaasaan rukutames kan fayyaa qabus kan buqqees uummata Oromoo ilaallatu nama tokko ilaallatu mootummaan duras hin jiru har'as hin jiru mootummaan waa takka ergachuurra anarraa fi sirraa eeggachuutu caala anarraa abdii godhatan tala Oromooti sabaafan dubbadhaaf sabaaf dubbata sirraa abdiin jiraachuu mala anarra garuu ni jira sirras ni jira mootummaarra garuu nu gargaaraa fi miti haqa uummata Oromoo akka inni dubbanne osoo obboleewwan keenya hospitaala Shawaaroobii deeman ambulaansii keessaa baafamanii akka shunkurtiinuu seeraan kitifna nuti maaliif shunkurtii sunuu seera qabeessaan kitifama ilma namaa keenya akkasitti gaafa isaan irratti geemii taphatan miidiyaan mootummaas ta'e mootummaan illee hin balalfanne maal agarsiisa kun ummata Oromoo tuffachiisee ummata Oromoo akka inni jibbaarraa qabu ummanni Oromoo akka safalmu ummanni Oromoo akka haqa isaatiif du'u waan beekuuf miidiyaa mataa isaatiin deebii nuuf kenneyyuu gahaadha maal barbaannarra kanaaf mootummaan keenya ummata Oromooti mootummaan lammaffaa qeerroodha kan abbaa biyyaa qeerroodha har'as borus kan itti amanuu qabu Oromoon kana gaafan akkana jedhu tokko qofa osoo hin taane Oromoon kutaa hundaa Walloo bira dhaabbatee wanta hojjechuu qabu understandii isaa eeganii hojjechuu qabu. Amma gargaarsi Walloo irra godhamaa jiru kun gahaa miti. Jiillee yoo argate harxummaan rakkoo jira, dawween rakkoo keessa jira, furseen akkas jira, kamisee akkas jira. Baate bara 8ffaa lola Affaarii fi shiftaa Affaariitiin mana gubatee mana 700 ol kan gubate guyyaa tokko keessatti namni ummata kan akkam jirtu maallaqa miibar akkam jirtu ummata Walloo maal keessa jirtu akkamitti bulte namni jedhe Oromoon gaafataa jiru hin jiru kara miidiyaatiin illee sagalee yoo nuti Facebook nurraa dhaabe namni abbaa kanaa nuun jedhu hin jiru laalaa jirta waa baay'eetu ummata kanarra deemaa jira ummanni kun sagaleen qabu gargaarsan qabu nama dirmatuuf hin qabu nama iyyuuf hin qabu sirriitti iyyinee dhageessisuun dirqama Oromoo bal'aati Oromoon bal'aa waan kanarratti halkanii guyyaa hojii kiyya jedhee akka nama hojii dhuunfaa hojjetutti irratti hundaa'ee hojjechuu qaba uummanni Oromoo. Yoo sanan taane wanti ilmaan Oromoo ta'aa jiru kana keessatti qaanyii guddaa keessa jirra. Qaanyii kana keessaa ba'uuf yaa Oromootiyya bakka jirru tokkummaa fi jaalalaan wal gargaaruun waan qabnu walii qooduudha, walii dhukkubsachuudhaaf. Foon kiyya cite foon kiyya kana cituun qabu jennee falmuudha yoo ta'e malee obboleewwan keenya akkasitti akka billahaadhaan afaanii dhiiga jedha dhugaa rabbiis jedha. Kanaafi akka seetaanee Oromoon kana keessa osoo kana keessa jirru walitti callisuun keenya uummata Walloo maaltu barbaachisaa osoo hin taane akka isaan barbaachisu ati Walloo dhalachuus hin barbaachisu Oromoo ta'uu kan kee gahaadha Oromoo taate wanti ati hojjettu wanti Oromoo guutuu si ilaallata ani Wallootiin dhaladhe malee Oromoodhaaf hunda nan hojjedha jennee fudhachuu qabna sammuu keenya rakkoo Oromoo kamiyyuu na ilaallata ani amma kan Baalee na ilaallata kan Arsii na ilaallata kan Jimmaa na ilaallata kan Wallagga kan Shawaa kan hunda naannoo hunda kan Booranaa kan Iluu na ilaallata akka Oromoo ta'etti erga Oromoof hojjedhee dirqama ani Walloo dhaladhee Walloo irraa dubbachuun qabu. Dirqamni anarra jiru sabni miidhame miti eeyyee sabni miidhame keessaa baasuuf tattaaffachiisuuf karaa wal jalaa tooftaan qabsaa'uudhaan waan dandeessu hojjechuudhaan nama beekaa hirkachuudhaan wal kabajuudhaan wal jaalachuudhaan saba kana rakkoo keessaa baasuu dandeenya kan jedhu uummata kanarratti yeroo baay'ee nan dubbadha karaa sooshaal miidiyaatiin illee tumsa godhaa isaan ija qabna gaafa nuti ija baafnee jabaa taanee Oromoo Wallootii baanu saba Oromootii baanu isaan immoo dhudhaamsaa jiru irratti hojjedhaa jajjabaadhaa akkuma isaanii kana nama jabaa qabaannee jaruma kana gaafa isaan haqa keenya awaalan nuti simeessa haqa keenya awaalan kana jala awaallu silaa soba malee maal gabaasanii jala awaaluu qabna tattaaffachuu qabna ijaarramuu qabna nuti Oromoon rakkoon amma godhanne amma haasofni adda baane miti Muniir waliin agarru dhumate qabsoon keenya daqiiqaa 2 keessa dhumate inni Oromoodha ta'uun qabu Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaa gaafa argate yoo ol gallee teenyallee nutti bareeda mirga keenya sarbamaa ajjeefamaa gudeedamaa abbaan keenya ajjeefamaa biyya keenya irraa baqachaa qabeenyi keenya saamamaa hayyuun keenya hidhamaa daqiiqaa 2 keessa qabsoon Oromoo qabsoof nu liibii kanarratti yoo ta'e ani yoomillee Oromoon akka inni ifa arganne dukkana deemaa jiru
ergan dhaladhee lafa bee dukkana malee ifa argeen beekan. Dhugaasiin jedha. Kanarratti Oromoon dammaquu qaba. Durbaa dhiira osoo hin jenne dammaquu qabna. Shamarran keenya qabsoo galuu qaban. Gargaarsatti galuu qaban. Kanumatti sabboonummaa uffata alaabaa uffatanii socho'uu qofa miti. Sirriitti sabboonummaan keenya jabaatee nurraa calaqqisuu qaba. Hojiin agarsiisuu qaba. Sirriitti hojjechuu qaba. Irratti hirmaannee qeerroo keenya kophaatti qabsoo galchuu sirrii miti. Shamarran keenya sitti galuu qabu. Gargaaruu qabu. Ga'ee guddaa qabsoo Oromoo keessa shamarran Oromooti. Galatoomii waan bareedaa jettimee itti deebinaati gaafii itti aantuuti gama sabboona ilma wallootiin dhufa. Mees ani akka kiyyaatti waan tokkoon isin himu. Akka kiyyaatti akka dhuunfaa kiyyaatti. Amma booda deemu. If duraadhaaf lolli itti fufa. Kun lola dhaabbatu miti. Jarri lola duuba deebi'uu miti. Boruus ijoolleen dhoomtee karaa shawaroobitti deemte dasee deemte akkuma ambulaansii irraa buusaniiti qaluun isaaniin oolu. Akkasii waraanuun isaaniin oolu. Kanaaf baruu kan itti gaafatamuu jiru itti qabeenyaa fi uummata hawaasa addunyaa irra jiru kana. Noo isin Oromoo miliyoona 120 keessaa hospitaala takka kamisee ijaaruu yoo dadhabdan naannoo Amaaratti dhaqanii namni ambulaansii irraa buusanii yoo wanta godhan nuti itti gaafatama jechuudha. Amaaraa miti kan ajjeese nuti ajjeese jechuudha. Maaliif hospitaala takka akkamitti riifiraala akka godinaatti godinni Oromiyaa keessa hospitaala riifiraala hin qabne hin jiru. Hundi ni qaba. Namayyuu ni qaba. Garuu godina keessa kan hin qabne Itoophiyaa keessa godina addaa Wallooti. Kanaaf uummanni Oromoo yoo amma booda ambulaansii irraa gadi bu'anii waa godhan if duraadhaaf kan itti gaafatamu hawaasa uummata Oromooti. Kanaaf mee maal jetta kanarratti boona ilma Walloo? Duraan dursa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ilmaan Oromoo jirtu. Egaa asumaan dhiifama si gaafadha yeroo baay'ee na barbaadee turte haaluma dalagaatiin teessee biratti hin dhiyaanne. Waan ammatti jette kanarratti tokkoffaa yeroo ammaa kana abbootiin qabeenya Oromoodhaa gahee isaanii bahataa jiran uummata Oromoo Walloo biratti. Gonkumaa gahee isaanii bahataa jiran keessattuu kan gahee isaanii yoo inumallee bahataa jiraatan uummata amma diyaaspooraa uummata abbaa qabeenyaan tana jechuun uummata re'oota yookaan hoolota waan adda addaa dalagee jiraataa jiru kan bahaa jiru. Amma tokkoffaa akkuma jenne Walloo keessa abbootiin qabeenyaan jiru. Qabeenya kan gizee biyya saamaa ture mootummaa Amaaraati. Barumsa akka uummanni Oromoo Walloon baranne godhee qabeenyaaf jala saamanii magaalaa keessatti kan fooqa adda addaa ijaaranii jiru mootummaa Amaaraati jechuudha. Ni beekna. Yoo uummanni Oromoo tokko qabeenya godhate magaalaa kamisee keessatti ta'ee magaalaa Onfere keessatti fakkeenyaaf amma suuqa xiqqoo takka meeshaa biyya alaa irraa waan akka gibira jedhanii 100,000 ol irraa fuudha waggaa waggaatti. Namni nuffee qabeenyuma saniyyuu baqatuu bira ga'eera jechuudha. Kanaaf abbootiin qabeenya fakkeenyaaf mootummaa naannoo Oromiyaadhaa erguma uummanni Walloo kun dhumaatii jiru kan argee uummata beeyladoota Somaaleedhaa gargaaraa ture miliyoon meeqatti baasee uummata kana osoo ergu. Kanaaf mootummaan wajjin dhaabbataa hin jiru. Garuu abbootiin qabeenyaa immoo ka biyya alaatti ta'ee ka biyya Oromiyaa keessa jiru hundi isaatii zimedhanii nu laaluun qaban uummata kana. Uummati amma Walloo keessaa buqqeeru meeqa miliyoon 80,000 olii bira. Kan keeshaa hin qabne jira waan afatee bulu waan nyaatee bulu hin qabne gargaarsa uummata kanaatiin jira jechuudha. Kun immoo Ramadaanni dhufaa jira karaa irraa dabsamuun dirqama. Kanaaf abbootii qabeenyaa Oromootis ta'ee abbootii qabeenyaa biyya alaa biyya keessaa wanni dhaabamuuf qabu yeroo ammaa kanatti hospitaala irraa yeroo ammaa kanatti wanni dhaabnuuf yoo jiraatu hospitaala irraa uummata kana keemaa osoo hin taane ijaaranii karaa irraa masuudhaan hin jamuniiru. Wanni nu cinqaa jiru amma kana. Fakkeenyaaf maal jaa qotee bulaan kamisee tokko kaleessa yoo dhageesseraatti shanee jechuun nama islaaminaa qabu nama solaata shassonaatuun shanee jedhamaa jira. Dhugaa baana. Uummanni Amaaraa kuni masgiida gubaa qabrii uummanni musliimaa Oromoo Wallootti qabramu gubaa akka uummanni bakka itti qabramu dhabsiisaati kan jiran mana sanarraa ari'anii. Nuti immoo amma yeroo ammaa kana abbootii qabeenyaas ta'e waa'ee mustashafaadhaa boodutti deebina. Hospitaala boodu. Amma kan nu barbaachisu tokkoffaa uummata amma mana isaarraa buqqee bakka ciisu dhabee awwaara kan ciisaa jiru uummata kana shaamaa wayiillee bitanii karaa irra dabsuudha. Yeroo ammaa kana wanni hatattamaan iyyuu qabna. Sagaleen kee dhagahamaa jira Faayiza? Dhagahaman dhagahaman. Waa'ee immoo uummata hospitaala hadaamaa jiranii kana immoo Faayizaan waan isaas himaa jirti. Faayiza matuun waan kana jala bu'ee itti dhaabbataatis jira baay'ee galateeffannaa.
amma immoo waa'ee abbootii qabeenyaa irratti ani waa'ee mustashfaa amma mustashfaa daawwatu mustashfaan kamsee keessas ni jira argaa jirra inni nuti jiru guddisaa hin jiran uummanni amaaraadhaan ni beekna jechuudha. Kamsee keessa mustashfaa Dr. Sayyiddu jira, Sayyiddu jira, baay'eetu jira ni beekna. Kun humti ammaaf ni gaha. Amma kan nu barbaachisu uummata baqattoota amma 6,000, 7,000, 8,000 amma mana waa bakka bulan dhabanii keeshaa hin qabne kana ummata kanaaf dirmatu kalas gahee oromummaa bahatuudha ammaan booda wanni nu barbaachisu. Abbootii qabeenyaatu wanni dhaabnu kanuma. Qabeenyi bu'aan qabu. Osoo qabeenyi Itoophiyaa keessatti waa namaa godhe, osoo qabeenyi Itoophiyaa keessatti faayidaa tokko namaa oole dinquu dayyaasaatii waa godhe turaati. Dinquu dayyaasaadha qabeenya hammas ga'urraa baqatee biyya isaa biyya Itoophiyaa keessaa baqatee biyya alaa keessatti dhokatee jiraataa jira. Qabeenya isaadhaa diddiigamee bineensatti itti galaa jira argaa jirtan jechuudha. Kanaaf abbootiin qabeenya Oromoodhaa gahee keessan bahaadha uummata Oromoo Wallootti. Uummanni kuni ummata islaamaati ummata oromoodha yoo oromummaa isaanii shakkitan qofa yoo islaamummaa isaanii shakkitan qofa nutti hima achi booda nutilleen rabbii keenyatti bu'an jechuudha akkasuma wanni isin jedhu. Okay, baay'ee galatoomi Boona Oromoo Walloo. Mee faayidaa gama keetiitiin deebi'ee ani wani ijoo barbaade irratti hojjetamaa jira. Kaleessaas dheengaddaas qorataa Walloodhaan irratti haasawaa jirra. Abbootiin qabeenyaa miskiina haa ta'u, tujjaar haa ta'u, qarshii takka haa ta'u, miliyoona haa ta'u uummata rasaasaan dhoome cinaa dhaabbataa jennee irratti hojjechaa jira. Kanaafis waa'ee ambulaansii kanarraa daseen wantarra guddatteetii miti. Guddinaadhaan kamishee irra guddu akkanaan informeeshina qabutti. Garuu daseen hospitaala if dandee qabdi. San kuni kamishee keessatti rasaasa baasu ni jira jee yaadu. Mustashfaan yookaan manni yaalaa rasaasa nama keessaa baasu ni jira jee yaadu. Sidaarra kamishee keessatti wanni ani irra deddeebi'ee kamishee irratti hospitaalli ijaaramuuf qabaa. Kunis rakkoon kanaas dubbachaa kanaas dhimma amma deemuu hojii deemuu wal fakkaataa kan isin hin jiru takkuffaa diina keessa baatanii lubbuun keessanii wareegamtu. Sigala lammaffaa qabeenyumaa wacii achi Finfinnee fi Adaamatti baafamu achitti oola jechuun mallaqni jilluu kun hin gaafatamu sila. Naannoon sun naannoo lolaati. Amma uummata kan wacii kan mana yaalarra keessaa yaalchisu guyyatti maallaqa meeqa wanta jaajjira. Nuti wanni dhimma qeeroo Finfinneetii fi qeeroo Adaamaatiin dhaqaati uummata kana jajjabeessa nyaataas geessaaf yoo xiqqaate nyaataanillee bira dhaabbadha. Wociin magaalaa guddoo keessatti ibidda. Sila arra kamisee keessatti hospitaalummaan hanqa daseessan jiraate riifaraalli silaa jiraate dira kana hin dararamu. Kanaaf dhugaadha. Nama buna bitatuuf jechuudha. Nama buna bitachuudhaaf abbootiin qabeenya hospitaala achi ijaaruudhaaf jechuudha. Rakkoo dila sanii miti hedduu sodaatiin waan guddaa miti abbootii qabeenyaa biratti namummaa deemee buna bituudhaaf. Saniif ammaaf ni qabnaa osoo hin taane hospitaalli godina Walloo keessa hin jiru. Yoo hamtuun dhufte Amaara keessa dirqama bahuu qaba. Asoo achitti hin baane achi keessatti akka yaalamuudhaaf uummanni amma taammaatu nama ganaa nama kuma dhibbaatiitu rakkoo keessatti wanta jaa yoo ammaadhaan isin cinaan dhaabbanne. Yoo waa hundaadhaan isin cinaan hin dhaabbanne ati nama 18-17 haasofta. Biyyitu yoo karaa hamtuu deemte karaa meeshaatiin ishee hirrina qabaattan karaa hospitaalaan yoo qabatan kanaa ol ta'uuf deemtan waan nama mudatuun isin himaa bara. Biyyi karaa diigumsaa deemu jirti. Kanaaf karaa meeshaatiin haa ta'u karaa rasaasaatiin haa ta'u karaa hospitaalaan haa ta'u uummanni amma isin cina dhaabbachuu qabu. Baruus gizee rukatamtan ambulaansii irraa buusanii isin ajjeessan. Kanaaf kan yaalamu jiru karaa fedheetu numa yaalama. Ani kanarra kana yaachisu isin hamma uummata dhoomee baantaami. Lola guddaa as deemu kana keessatti namni kumaatamaan yoo achi keessa dabre kumaatamaan akkasuma qalamtanidha. Laakiin yoo hospitaala qabaattan achi keessatti yaalamtan jechuudha. Kanaan waan achi dheereessiti ilaalaa jira. Kuni numa yaalama. Akka ta'eettu numa yaalama. Sadaqaa kadhannuufuu rakkannuufuu waan jennuufuu yaalamuun isaa hin oolu kuni. Namni 17 san numa yaalama rasaasni keessaa ba'a. Baruu namna 200 dhoome namni 200 san daseetti asoo deemuu shawaroobitti asoo deemuu gabbuusan yoo qalannu ammas. Kanaaf qanii qabaachuun qabu.
wanti qabaachuun qabdu ajandaa duraa kan ta'uu qabu ajandaa ummata ramadaanaa kanaa hojiidhaan ajandaa ta'e kan dhufuu qabu abbootiin qabeenya yookaan mee gaafin isin gaafadha dhiifamaadha ifa isin ta'ee jira. Kara mee mootummaa naannoo Oromiyaatirraa maal eedammeesse? Mee jechuun maal dhaamsan qabdan isin? Mee kanarratti haa dubbannu ati faayidaa itti fufi atis itti aanti itti fufne akkasitti qophii keenya xumurraati san boodaan. Minna mee mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhaamsa maal qabdan? Karaa ummata buqqeetii fi ummata dhoomee fi hospitaala kana sadeen kanarraa maal qabdaniif mee yaada isin? Mee ilaalcha jechuun gaafiidha dirqama. Namni tokko gisee nama akka gaazexeessaa ta'e nama gaafachuun dirqama waan ta'eef isin gaafadha. Mootummaa naannoo Oromiyaarraa mootummaa naannoo Oromiyaa tokko dirqama akka sabaatti ni qaba. Dhaga'ama sagaleen kiyya. Dirqama qaba. Dirqama isaatiitis qomoo irraa citeedha. Walloon kan irraa citee hafe gabrummaani malee Oromiyaaf walloo wanti adda godhe tokkollee hin jiru. Oromiyaan tokkuma jira lama hin jiru. Tokkuma jira walloollee qabate jechuudha. Saba isaatii kana naannoo Oromiyaa jiran hundi isaanii aangoo irra jiranii aangoo irra jiraatanillee garuu aangoo sun isaaniif ta'e malee uummata keenyaaf wanti ta'e tokkollee hin jiru. Wanti hin dhaamuu fi barbaadu yoo jiraate gara sabaa goraa. Isa Oromiyaas ta'e kan Walloos ta'e hunda isaanii gara sabaa goranii saba ofii gaafa rakkate waliin rakkatanii gaafa beelee waliin beela'anii saba biraatiif jala deddeemanii jala kukkufuun orma jalatti ormi ormuma maqaanuu orma laali jechi isaatitu fokkotaadha. Waan ofii immoo keenyumattu keenyaan ni bareeda jechaallee miidhagaa hojiillee miidhagaadha. Waan ofiitti goranii wanta hojjechuu qaba gara sabaa goruu qaban. Warra aangoorra jiru hundi isaanii gara sabaa goruu qaban. Sabarraa dhalatanitti garagalchanii waraanuun sirrii miti. Of waraanuudha saba ofii waraanuun. Waraanaa ofitti garagalchanii saba biraa waraanuu qabu malee saba ofii keessaa ba'aniiti saba Oromoo waraanuu sun dogongora guddaadha. Gargaarsa saba biraatiif naannoo biraa dhaqanii hanga dhageettii kaameeraatiif wal dorgommii kaameeraatiif suuraaf dorgommii deemanirra osoo hojjetanii saba ofiirra dorgomanii ilaalcha gaariillee dhageettiillee fudhatamallee kan qaban akka addunyaatti yoo saba ofiitiin agarsiifannaallee barbaadan saba ofiitiin bareeda. Saba Oromootiin bareedda. Kan saba Oromootiin hin bareedin eenyullee hin jiru. Kan saba ofiitiin boonne eenyullee ittiin boontu. Halagaan halaguma. Kennitullee hudduu quba si ka'a boru deebi'ee. Ilaali. Dhiiftullee halagama. Gabbartullee halagama. Kan ofii garuu galata beeka. Oromoon akkas naa godheera. Sabi kiyya akkanaa godheera jedheellee kan guyyaan hin dagatamne keessattillee yoo hanga feetellee wal loltullee hanga feetellee wal miitu galanni Oromoo keessa godhame sun hin dagatamu. Gara sabaa goruu kan barbaachisanaa fi uummata keenya walloo akkuma halagaadhaa kuntaala baattanii ayisuusii faatanii naannoo. Itti fufi mee bonaa ilmoon muusii kebbaasin. Obboleettiin hin torkin baaseera. Egaa Muniir ati gaafii gaafatu sirrii gootee ta'anii garuu akka mataa kiyyaatti mootummaan Oromiyaa kuni jira natti fakkaatu. Waardiyaa wayiin akka jaalasa dhugaa rabbi ammoo dubbanne namtichi amma Oromiyaa bulchu kunii fi amma mootummaa Oromiyaa wani jamaan jiru. Mootummaan jiru Abiyyi amma qofa. Raayyaan biyya Abiyyi Ahmadii, mootummaan Oromiyaa Abiyyi Ahmadii, abbaan halangaa Abiyyi Ahmadii, Abiyyuma Ahmadii yeroo ammaa kana kan jiru jechuudha. Abiyyi Ahmadii immoo Oromoo tana balaaleffata, Oromoo tana jibba, Oromoo tana fixa. Sigalee wanni gaafina ta'e wanni waa hunda jechuun na ajaa'iballeen mootummaa naannoo Oromiyaarra abbootiin amantaa abbootii amantaa fakkeenyaaf si kaase akka Kaambii Shamsuu akka Ahmadiin Jabal gaafa naannoo Amaaraa keessatti gaafa uummata Gojjaamsa uummata amma Gojjaam masgiidii jalaa gubatee qabeenyi suuqii jalaa gubate san Itoophiyaa guutuu raasanii miskiinarra yaa'anii birrii irraa guuraa turan. Miliyoon meeqa atu quba qabdi silaa miliyoon hamma bu'e. Yeroo ammaa kana ani barruuta kana agarre jara kana kan uummata Oromoo Wallootiif barreessan. Kan uummata Oromootiif Walloo gargaarsa godhan hin agarre. Si uummata Walloota Oromoo immoo uummata Walloota Islaaminaa isaanii amantii isaaniitu wal addamoo mee rakkoon uummata Walloo hin qabne maali? Ati immoo wanni sii gala jira. Fakkeenyaaf Ahmadiin Jabal uummata Islaamaatiif dhaabbata. Amantii Islaamaatiif dhaabbata. Hawaasa Islaamaatiif dhaabbata. Garuu manni Walloo hawaasa Islaamaatii mii? Amantii Islaamaan qabanii? Oromoo miti, Muslimaa miti. Maaliin uummata Amaaraatii gadi ta'an? Kan uummata Amaaraatii halkanii guyyaa uummata Amaaraatii gaddan, uummata Amaaraatii tumsan. Sila immoo isaantu Oromoo miti. Ani wanna dhibaa jiru kana. Ani akka nama tokkootti namni hin dhaamu abbootii mootummoota osoo hin taane mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa hin jiru. Kuni waardiyaadha. Kuni maqaaf ta'a malee mootummaan Abiyyi Ahmadi. Namni hin dhaamuuf yoo jiraate warra abbootii amantaa ofiin jedhee
dibbeetum kana akkam haddiin jabal akka kaamil shamsu eegada ummata amaaraatiif gadda baanii dhaggeessifitan ummati oromoo walloodhaa kan nu fuula dura dhufaa jiru ramadaana rabbiiti biyya walloo keessa akka oromiyaatiin gaaddis hin jiru roobni hin jiru lafni goga dachi goga samii aduudha muki jala dabamu hin jiru ummanni miliyoon kumni kun rakkate bakka takka walitti qabame gaaddis takka malee tattaa'aa jira sila hawaasa kanatu hawaasa muslimaatii amantii isaan qaban hin qabne immoo maaliif akka dagatamuu danda'a sanniidha wanni gaafinatte ani namni dhaamuuf yoo jiraate warra abbootii amantaa of hinjoo kan akka akkuma siin jee akka amma Ahmadiin Jabal akka Kaamil Shamsuu abbootii amantaa uummata garasii kanaan akka uummata Gojjaamiif dura maallaqa walitti qabdanii addunyaa guutuu keessaa maallaqa walitti qabdanii addunyaa hiriira baaftasanitti uummata Oromoo walloo uummata amantii isaatiif Oromummaa isaatiif rakkatee masgidii jalaa gubatee qabriin jalaa gubatee bakka itti qabraman dhabanii tattaa'aa jiran kana uummata kana sagalee ta'anii akkuma duraatti maallaqa sassaabanii uummata kana gargaaranii jira maaliif uummanni kun wanni amma gargaaramaa jiru hundi isaanii waa ta'uu hin dandeenye. Fakkeenya hanga ammaatti akka gargaarsa kanatti miliyoon 2 hin buune. Miliyoon 2 jechuun amma namni buqqeeru nama 8,000 bira. Miliyoon 2 hin buune. Miliyoon 2 jechuun immoo wanni boqqolloo beektaa boqqolloo wallaggaa rafeemu kuni kuntaala 1,000 waliin bitu. Zayitii walitti jechuudha. Sigalee kan dhufaa jiru immoo Ramadaana namni waan gaaddisa wayii jala dabuu qabaa. Abbootiin amantaas ta'e abbootii qabeenyaas ta'e uummata kana bira dhaabbatee gargaarsa godhuufii qaba kalas waan qabu. Maallaqi bu'aan qabu maallaqa namni dhiisee du'a namni dhaamuuf nama kana malee mootummaa waan hin dhaamu jiru mootummaa naannoo oromiyaa hin jiru mootummaan jiru kun jarri waardiyaadha mootummaan jiru abbiyye abbaa langaas ta'e abbaa federaalaa oromiyaa jinni abbiyyummaa harkaa qaba jechuudha sirni abbiyye hoo badee namni ati baantu kun hundi isaanii jala badan sirni abbiyye hanga jiru isaan inuma jiran kanaaf kan nu faayidu mootummaan keenyas akkuma fayyisaan jette mootummaan keenyas mootummaa oromiyaatis ta'e mootummaa federaalaatis ta'e nuyi qeerroma keenyaa fi ummatuma oromoo keenya qofa. Kan isaan eegganus isaanuma. Kana irra deddeebi'ee wanni abbootii amantiitiif dhaamu akkuma isaan shari'aa rabbii baratan nu illee ni beekna jechuudha. Shari'aan rabbii waatasimuu bihablillaahi jamiyaadha kan jedhu malee Amaara ol kaasaatii Oromoo walloo gataa hin jenne. Kanaaf uummata Oromoo walloo sun uummata rakkataa jiru uummata qabriin jalaa gubate uummata masgidii jalaa gubate ilaala akkuma qotee bulaa walloo sun jee maal jee shanee jechuun nama islaaminaa qabu nama solaatu jee akkuma ni jala masgida guban awwala imaama masgida ajjeesanii masgida gubanii qabrii guban kana jechuun amantaa balleessuudha isaan immoo amantaaf dhaabbatan amaarumatuun amaara jala masgida guban dhiyoo Gojjaamitti amaarumatu amaara jala masgida gubannaan Itoophiyaa guutuu raasanii miskiina jumaatti maallaqa wal qabu qaban jumaa sanatti maallaqa ardii kana wal qaban laale namni afatee rafu wahin dalaguu dhiisi amma osoo maallaqa suni uummata Oromoo wal hambira dhufee afatanii rafuu ni danda'a waan marra bulan dhaban malee maallaqa sun afatanii rafuu ni danda'a. Kanaaf akka uummata amaaraa dhaabbatanitti uummata Oromoo wallootiif dhaabbatu qaban amantaa isaanii isaan amaaraa musliima waan ta'eef dhaamsi hin qabu kana uummata kanaa malee mootummaa dhaamsan qabu. Okay. Waa'ee nama jaba ajaa'iba irraa dubbadheetiin jira baay'isawwee ani namni baay'ee yeroo akkasiitti dubbiin ooyituu sanuu irraa dubbadheetiin waan ajaa'ibu keessaa anis waan dubbiin yoo xiqqaate laayivii 20 dubbadheerraa sababa kanatti jechuudha. Gaafa masgiidni mooxatti diigame musliimoonni Oromoo haa ta'u amantaan biraa haa ta'u hedduu waa barreessi waa isan irratti jechuudha. Yaa ni beeku. Dhugaadha kun beekama. Maallaqni gaariidhaan cufaa gaarii kanatti waa guuran san cufaan deemanii. Algaa ture wallahi eegaa. Gaariidhaan amantaan biraallee islaama bira dabree rakkoo bakka adda addaatti uumame Oromoo ta'ee amantuma biraatu islaama malee amantaan biraa Oromoo katee yeroo naannoo biraattis islaama qofaa miti. Kun beekamuu kan qabu. Waa isaa barreessuu agartaa, waa isaa gargaaruu agarta. Mootummaan na baasi. Waaniif Oromummaa jennee Oromoo raasu. Kiristaana haa ta'u, waaqeffataa haa ta'u, waan fedhe haa ta'u. Bakka adda addaatti isaanii balaaleffatu agartaa, isaanii waa gargaaruu agarta. Ispeeshaalii kan islaamaa keessaa baasnee waan dubbanneef malee kunis numa jedha jechuu kiyya. Wanni inni na ajaa'ibu ani Amaarri yoo kan miidhamu ta'e hiyyeesni Tigreen kan miidhamu hiyyeesni kan poolitikaa keessa hin jirre sabni biraa yoo ta'e akka islaamaatti haa ta'u akka namummaatti Oromummaattis haa ta'u wal gargaaruun jira tirfis irraa ta'e kan
nature uumama kun garuu saba keetiif miira laman kennitu miira laman baastu dhiisi ati Ustaad Ahmadiin Jabalii fi Ustaad Kaamil Shamsuu fa'aa fi koree fala wanta amma warra keessa ture keessaa ispeeshaalii ati wanni yoo jirtu maallaqa walitti guuraa yoo jirtaan maallaqa walitti guuraa kanas waliin qabeeru maallaqa nafichisiisi ati maallaqa yoo jirta ummanni maallaqa walitti guuruu dhiisiiti balaaleeffachuutu hin jiru bar nama Facebook irra taa'ee wanni kuni gochi kuni gocha hin balaaleeffanne ilaamaa hin barreessine Ati sanammi Munir ilaali waan si dhibu jarritu waa'ee maallaqaatti dhiisaati. Baga duutan Oromoo nuun hin jedhe bara baga duutee dubar deebii tokko ture baga duutanii nuun hin jenne bara. Deebii ture bara. Jira bara kanaa bara. Ati maallaqa haasoo jirta. Faayidaa ni fixadha. Ni fixadha dhaabbadhu. Yaanni keenaa galee silaarra gaariidhaan akkasitti masgiida harargee guutuu shawaa guutuu arsii jimmatti oromiyaa bakka hundatti silaa jimmatti maallaqni dillisa bu'ee Oromoo Walloo waan buqqeessa 92 kana mana itti ijaaranii gaadisitti godhanii wanta geediyoo fudhadhu geediyoo miliyoona takkaa buqqe geediyoo miliyoona tokkoodhaaf mana ijaaraniiti deebisan. Ati bar dhiis ijaaruu deebisuu miti maan balaaleeffanneedhaan maa baga duutanii hin jenneedhaa bara. Kun ani islaama akkanaan agarreera. Islaama eenyu wanta gaafa yamanitti namni dilisan dhume namni balaaleeffamte Ameerikaa kana gubbarraa ta'ee kalaa fi zaarii damee afur haasa'u gaafa Oromoo Wallaggaa dhumte hin dubbatu gaafa Walloo dubbate hin dubbatu gaafa bilchaginaa ajandaa fedhee sheekootii nuuf facaas ani sheekootii teenya dhugaatti himnu malee kana waa'ee sheekootiitti deebinaa mi'aatis itti daballi faayidaa. Ilaali yaa boonaa ilma Walloo yaa lafee kiyya ilma biyyaa waa takkasii gala ilaali jarri tuni Oromooti irratti hin beekne Oromoon takka itti dammaqxee jirti jara kanarratti. Kan itti dammaqxee sababa kamiinii naan jechuu dandeessa ilaali. Tokko isaanii amantaa jala dhokotanii. Ni Oromoon amantaadhaan nama daangeffamu yookaan immoo amantaadhaan nama addaan wal qoodee dubbatuu fi miti Oromoon akka Oromootti amantaan kan dhuunfaati. Ani musliima intala musliimaati. Hundi keenya warri as jala jirru wal affeerreen kun musliimoota garuu akka amantaa osoo hin dubbanne kan dubbannu akka Oromootti dubbanna. Isaanii gaafa Amaarri ajjeefamte uu jedhanii jalqaba feesuu akkaawuntii mataa isaanii irratti peejii isaanii irratti namni adda dureedhaan waa'ee jara sanii barreessu sabarraa dhalatee jalaa du'e sanummuuti. Isaan keenya maqaa amantaa jala dhokotanii ustaazota keenyatti waan akkasii barreessa. Gaafa immoo Oromoon ajjeefamtee manirraa gubatee qabeenyi gubatee hidhamnee dararabnee ajjeefamnee reefni keenya akka shunkurtii Hayya obboleessin teenya malee hin baateerti Muniir. Ani wanni inni waan kana kaasee maal seete bara mala jarri kuni akkam balaaleffatuu dhabaniimi. Amma xiyyeeffannoon keenya uummata kanatti dubbatudha kalas. Fakkeenyaaf amma jarri kun amma akka isaanitti bal'aa amantiif dhaabbanna jira. Amantiif dhaabbannaa jira. Okay amantiin isaanii uummata Walloo amantii isaanii hin qabne moo kan uummata Wallootiif hin balaaleffanne kan uummata Wallootiif hin dubbanne kan gaaffii natteetiin waan kana kaasee atileen yoo kana kan kaaftu ta'e hin beeku dingatuman kaasee na offolchi jechaatuma jarri kuni fakkeenyaaf waa'ee gargaarsa mootaa sanatti yoo dubbanne eenyu abbaan qabeenyaa Itoophiyaa suni Alamuddin miliyoon 10 kenne ilaali miliyoon 10 uummata saniif maaliif saba isaa ta'uufi mi way amantii jaalatati way masgida quuqameeti hin quuqamne gurraa fi uummata sun Amaara ta'uu isaatiif kanaaf warrumti amma amantii jala dahatanii waan argan laaqan kuni amantii isaaniitiin ammas dahataniituma uummata Wallootiif dhaabbadhaan jedhani saamsunan qabuuf kanuma jechuudha. Haddiin Jabalee fi Kaamil Shamsuu jarri kuni uummanni nama ciccimoo nama sammuu qabu hayyuu jira malee jarri kuni ana biratti bu'aa ta'uu qabu. Jarri mootummaa tokkuma bitamu. Kanaaf isaanitti xiyyeeffatuudha qabna sinjaa hayyee baay'ee galatoomii yaadan kosumarratti fitaa. Gara sarumaadhaa ijoolleen keenya ammas gargaarsi Walloodhaa nun geenye nurratti deebi'aadha kan hin jiruuni faayidaan dhuftee itti dabarsu waa'ee uummata amantii Jawaarfaa irratti. Maaliif inni naareera waan ta'eef akkamittiin amantii isaanii dhorkaboo kan uummata kanaaf hin dubbanneedha jechuudha naaree waan kana kaase na offolchaasinillee. Okay, rakkoon hin jiruuti mee faayidaa dhaamsa maayii irratti gabaabsiiti mee dabarsi mee atis bakka
cimsiti. Ustaazonni maqaa dhoobe boonaa nama ustaazota tokko lama sadiidhaan akka fakkeenyaatti lafa kaa'e kun bilisiqinnaadha isaan beekamoodha jala dhiisaa jalaan hin morminaa maaliif jennaani nuti bilisiqinnaa morminee beennaa duratti morminu bar maaliif kaayyoo jaraa beennaa wanti nuti morminuuf hin jiru ustaazota hedduu qabna ustaazota keenya duraanii wajjiniin mari'achuudha malee isaan kun gaafa amaariitu qabte uu jedhanii hudduu qabatanii warra sooshaal miidiyaa irra jalqaba hafarsan keessaa isaanii gaafa Oromoon duute immoo harreenuu kabajaa qabdi isaan biratti. Isaan garuu hanga harreetti nu lakkoofne yookaan akka sareetti nu lakkoofne jarri kun lakki saba Oromoo Hacaaluun gaafa du'ellee nama gaddan ibsanne keessaa nama tokko isa amantus amanuu baattus baga du'ellee saba Oromoo baga sin jala ajjeefame amma fakkeenyaaf saba ati jaalattu keessaa namni tokko yoo wareegame sobrisiif haa kennu saba Oromoo jettee yoo saba keetiif gadda ibsite tokko saba kee jaalachuu ibsa isaan garuu baga hidhamtanii baga ajjeefamtanii baga buqqaatanillee osoo nuun jedhanii bareecha uummanni Oromoo irraa of qusata isaan garuu baga duutanillee nuun hin jenne warra kan ammoo nuti lakkoofsa keessa galchinee akka ustaazota keenyaatti akka Oromootti dhiiga keenya isaan jennee waa'ee isaanirraa osoo odeessuu dhabe natti tola araannate maaliif naan jedhe namarraa abdatanirraa haasa'an malee namarraan abdanne tokkorraa haasa'an jarri kun baroota lakkoofsanii jiran osoo guyyaan tokko dogongoranii guyyaan lamatti deebi'anii waa'ee uummata Oromoo kana du'iinsa buqqa'iinsa ajjeefamuu keenya billahan akka shunkurtii kitafamuu keenya kana dubbatanillee eeyyee jara kana sirreessinee gara qabsoo finnee jenna isaanii bilisiqinnaan hacuuccee jala keessaa qabdee jirti amantaa jalatti dhokatu amantaan isaanii immoo amantaa musliimaa kan jedhu musliima hunda tokko ija tokko laali kan Amaaraas kan Oromoos jedhe malee isaanuma Amaaraa qofa kontirool godhiiti isaan Oromoo akkasitti rakkatanii musliimaaf kiristaanii rakkataa jiru kan ammoo kontirool hin godhinii jedheenii jiranatti fakkaate Qur'aan isaan qara'an hin beeku ga'an Qur'aan akkam beekutti shari'aan tokko jira shari'aan lama jiru addunyaa tanarratti tokkuma jira kan Oromoos gaafa miidhame shari'aa isaaniitti fayyadamanii wanta gochuu qaban karaa seera qabeessaan deemuudha moo dirqama shari'aan isaan baratan kuni shari'ama Amaara qofa halkanii guyyaa aaznalaan bexaam yasaazinaan bar sa'aa 24 inni Oromoo ajjeefamoo sabni Amaaraa keessatti ajjeefamtee beekti maaltu jalaa gubatee beeka eessaa buqqee beeka rabbii jedhi kijiba googilii keessaallee dheengadda waan seedhamu namtichi eenyu jettaniin kun googilii keessa suuraa South Africa dalagame ummata wanni itti buqqee jedhee manxaarraa buqqee jedhee sobee barreessa laata ummanni keenya osoo buqqee lafa jiru osoo ragaan jiru osoo viidiyoon jiru waan akkanaa kanarraa hojjetee saba ofii dammaqsuun osoo jiru googilii keessaa gabbaaseeti የሙስሊሞች የተጎዱት በሃይማኖታቸው የተገደሉት የደላል ኪጂባ kana ani wanta isaan tilmaame waa lamaaf hin qaba gaafa juharfaa midhaanyaatuuf didani sana lakkoofsaanii ustaazota gaggarii irraa fuudheetan mataa kiyya bilbilee waan hin naan jedhe mataa kiyyatti nan qabaani jara kana akka maanguddummaatti dhaqaatii abiyyitti deemaatii mari'adhaatii hayyoonni kun osoo harkaan hin baane jennaan afaan amaariffaati maal naan jedhe beektaa ሰው አይሰሙም እሱም ብብሏል አይመላከተኝም ጀዴ ጮፈላ ነምቲቺ ጉዳ ፉርዳን ኩን የሮ ደርበኑቲ ቀብሳፊ ሰገሌታፊ ቱረ ኩን የቾላ አይመላከተኝም ጋፈንና አንጀዴ ኦኬ ሹክራን ጀዴ ሩመት ጮፈዴተን ወኒ ሰነብል ብለ ከማል ሸምሱ ወኝ ከምሱ ተሰነሱንስ ማል አንጀዴ ጢቆ ቱሬ ነራ ጮፈቴቲ ፉለ ፔጂ ሳረት አፋን ቤክኑኒ ዱብፍኔ ጅራ አፋን ኑቲ ቤክኑኒ ጀዴ ላል ሰበከ ነገቀቤላ አፋን ቤክኑን ዱብስኔ ዱፍኔ ጁዋር ፋዳ ጀዴ kanaku waa'ee juwaarfaa kanii kaasuu barbaade waa'ee jara kanarratti pointiin qabadhe wayii jira ani saba koo ijaaruu irratti hojjedha malee saba koo diiguu irra yeroo baay'ee tattaaffadhu naan jedhanii miti garumatti liqimseeti bira taree waa'ee tokkummaa haasa'a har'a waan tana kaniin kaasee boonaatu na tuttuqe boonaan waa'ee jara kanaa dhukkubsateetuma Oromoof maal hin dubbanne rakkoo Oromoo maa addunyaatti hin beekamne amantaan isaanii maal jennaani waa'ee juwaarfaallee isaan irra bilbilan irra cufatanii maal akkanaan jedhan ture waan hin beekuufi jara kanarra abdiin kaawwatanii boonaadhaan jechuu kan hin barbaade warra abdiirraa hin qabne dhiisaa gataa keenya miti jedhaa bira kuta laayikiyyuun godhinaanii bira tara amantaan tokko jira tokkorratti hundaa'ee hojjechuudha amantaan lakkii Oromoo musliiman jiru yoo kan jedhu ta'e ani hin beeku Kristaan amantaan musliimaa warruma afaan Amaaraa dubbatu qofaadha jedhee kan hogganu yoo ta'e immoo gaa rabbiin isaa qajeelchu waa tokkollee jedhuun ustaaza kanaan jechuudha rabbi isaan qajeelchee gara sabaatti nuti siyaasa keessaa seenaan jenneen ustaanni siyaasarraa bilisanii beekna siyaasarraa bilisa ta'anii akkamitti bilisa ta'uu danda'ama waan karaa dhugaarra deemamu amantaa musliimaa karaa dhugaa deemaa jedha Oromoolleen haqa barbaada garaagarummaa wayii qaba hin qabu
kana deeggari paartii kana deeggari bilisiqinnaa deeggari waboo deeggari maalii deeggarii jennee siyaasa keessa ustaazota keenya galchaan jiru isaan siyaasa irraa bilisa hin beekna garuu akka oromootti saba oromoo irraa hanga dhalatanitti waan rabbiin isaan ajajee fi waan rakkoo saba isaanii irra ga'e afaan dandeettii qabanii addunyaatti gabba'anii nuu dubbachuu qabanii. Kan amaaraa qofa sa'a 24 zabbar zeena mootuu yaasaazinaal jedhee kan dhiiga nu dhaabu yoo ta'e oromoon itti muufate malee wanti dabaleef tokko jiru yoo barullee rakkoo keessa seenanii oromoomatti rakkoo keessa isaan baase falmee ajjeefamanii hidhamanii fi kan ba'an malee ofii aarsaa kophaa isaanii kaffalan hin qaban kanuma jechuu barbaada. Asirratti akkuma baantu ammallee barka filaa jiranii fe'iisa aarsaa amma fakkeenyaaf deengada waa'ee filannoo irratti jarri kun amma salphamanii jennaan hawaasuma oromoo kanatti iyyatanii bara. Hawaasuma amma rakkate kanatti iyyatanii uummanni ofii rakkoo jira akkamiin rakkoo isaanii birootuu fi danda'a. Anilleen sanii fi waa'ee kanaa kaasee atileen galatoome keessa na ibsite. Boona ilma Walloo baga gaaste sirriidha. Akka kiyyaatti soomana as deemu jira. Nama 100,000 deema. Namni buqqee manni irraa gubate. Yoo inni illee ustaadonni kaan nu dhagayuu baatan akka raayyaa abbaa mancaa ustaada raayyaa abbaa mancaa nu dhagayuu mala. Yaa raayyaa namatu kiyyaatti dubbadeen jira deengada. Ittuma jira jee dalagaa waa'ee kana. Garuu isaan kana na ajaa'ibeera malee. Yoo uummanni kunis garaa laafee nuti inumaa rakkoon qabu rabbi akka ceelti jenna. Yoo garaa laafee siyaasa keessa seenan jennu nuti. Uummata Walloo kan buqqeedha. Munir bar uummanni Walloo siyaasan qabu asuma uummatumti Walloo bar siyaasa hundarra bilisa. Uummanni Walloo kaafaa'oo miti. Abaa'oo miti. Naagalee jira mee na ficcisiis. Naagalee jira bar. Amma wani inni jiru barbaade. Waa hunda dhiisna. Dhiisa waan hunda dhiisneeti. Uummata Ramadaana as deema. Uummanni gaaddisa yala hin jiru. Nama 100,000 dhiyaatiitu buqqee ala jira. Akkuma gaafa mooxaadhaaf guurtan sanitti akkuma bicheenaa fi maarreedhaaf guurtan sanitti uummata kana cinaa dhaabbadha. Kuni dhaamsa keenya. Fedhan haa dhaabbatan, fedhan haa dhiisan. Kuni irraan kaayyan akka zirzirii keessa seenu dhiisame. Kan akka ustaad raayyaa maancaa wanta shakkii irraan qabnu koreen isaanii gargaarsa ni godhan beekamaadha. Ulamoonni akka Sheekh Aminii biroo fa'aa yoo jenne gargaarsa ni godhan. Warri kaanis yoo itti dabalamanii uummata kana cinaa dhaabbatan haa dhaabbatan. Kanumaan yoo barbaadu komiirra mee yeroo yeroos mee uummata kana irratti ka'a hanqa tokko itti himne ka'a isin malee nama bira uummanni kun nama biraa hin qabuuti. Mee soomana kana akkuma yeroo biraa maallaqa guurtan sanitti guuraatii fi uummata kana mana isaaniitiifis jaara cinaas dhaabbadha uummata kana baraaraa jennee dhaamsa kooti kun nuti dhaamsa dabarsuudha. Damboodhaan isaanirraa deebii eeguu qaba. Ustaad Daareekti itti himna bakka. Ustaad Kaamil Shamsuu, Ustaad Ahmaddiin Jabal, Ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa, Sheekh Amin Ibroo, sheekooti hunda soomana as deemu kanarratti fayyadamaati. Uummata Walloo kan buqqee qe'ee fi qabeenya isaatirraa kan buqqee cinaa dhaabbadha. Waamicha godhe dhume bakka ni eeyname numa eeyna. Karena kanumaan jaa mee daqiiqaa takka maayii irratti dhaamsa dabarsi ni xumurra salaatni dhiyaate. Hayyee dhaamsi kiyya akka xumuraa wanni dhaamu yoo jiraate uummata Oromoodhaatis baay'een galateeffadha. Asillee baay'ee si galateeffadha. Uummata diyaaspooraatiin akkuma jiru ammallee mee bilbila. Ammallee nurraa hin qatinaadha guutaa kan nurratti deebi'aadha nuti naa dhaabbadaadha kan hin jedhuuni garee hidhameeru ni jira ustaaz Mahammad Sabaa irratti garagalaati ummata kana haa tokko taataru karaarraa haadabsu nu gaaddisa haadaabnuu fi jiraarra budan kana kanuma ajirii rabbi biraas qabanii dirqama lammummaatti isaa baatanidha dhimmi Walloo kun dhimma Wallooti dirqama baatu qaban jalmi Oromoo tokkoyyuu asumarratti xumuraa galatoomsiin jabaayis galateeffadha. Okay, asirratti galatoomi. Ani kan dhaamsu kiyya kanuma faayisaanis kan yaa innis akkasuma jee amma nuti komii dhiisnee waamicha goonee fi ni arkani Sheekh Amin biroo haa ta'u Sheekh Ali Jimmaa haa ta'u Sheekh Ustaad Kaamil Shamsuu haa ta'u Ustaad Raayyaa haa ta'u waamicha goonee jira ummata kana deebisaati jaara isin malee nama biraa hin qaban waamicha goonee fi Ramadaana kana keessatti fayyadamaati. Uummatarraa waa guuraa dhaqaa jaara
koree dhaabbadhaa kana waamichi keenya. Mee ati waamicha kanan dhaama asirratti daqiiqaa takkaa fi lamatti fayyadamee akkasitti salaaniinis ga'e dhaamsa dabarsiif. Mee xeeruma haa himnu mee har'a kumaa jirratti. Muniir ana maal jedhuu dhaamsa ummataati moo dhaamsa qeerrooti moo warra ustaadum kanarra na deebiftan malee. Ustaaduma irratti si deebisa. Ustaadaadhaaf waamicha godhiidha bakka. Maal jettee waamicha kana? Natti tola garaa ustaazota kana na dhiisa. Itti dhiisa. Barati dirqama sirra jiru bahuu qabda. Dirqama amma nuti ani waamichaan godhe ani naan faayidaa yeroo hundaa amma waamicha goone sheekootii taaniif waluma bakkuma takka walitti qabnee waamicha goone ustaad Raayyaas waamicha goonee fi ustaad Alii Jimmaatis warra ala jiru kana ustaad Naazir Hamzaati ustaad Ali Sufyaan illee haa ta'u hunda isaanii waamicha goone ramadaana kanatti fayyadamaati. Ummata mana irraa buqqee mana isaaniitti jaaraatii fi cinaa dhaabbadha. Kuni khayriin isiniif haa dabartu. Kuni amma jechuun mee khayrii haasa'u yeroo khayrii nurra haa ba'u rabbiillee itti nu haa idaamu. Kanaan waamicha. Anis sanumaan irratti suma kan keetu irratti jedhee maalin jedha beektaa? Ustaazota keenya gaggaarii fi jaallatamoo keenya hundi isaanii warri akka ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa, Naasir Hamzaa fa'aa akkasumas Alii fa'aa hundi warri jira warroonni daaspooraa keessa jiranii warri gaggaariin dhimma sabaatiif amantaa wal bira qabatee socho'anii jiranii mitiire warra of beeka jechuun baana. Warra sammuu isaanii hojjetuu sirriitti saba kana biratti jaalatamanii warroota amma dhimma sabaa isaanii ilaallanne warruma amma yaasaazinaal warra jedhu san of jalatti qabanii gorsanii walitti dhufanii walitti gorsanii. Ammas dhaabbadhu ammas karaa biraa deemaa jirta. In deemne laala in deemne laala. Ammallee deemaa jirta. Obsi in deemne obsi nafxachiisree yaadati obsi. Masmara dabartee gaa. In dabarre garacha gaa maqaa isaaniiti barri laali. Ustaazonni keenya kun bakka lama jiru. Kan sabaaf yaadanii fi kan saba quban qubne bakka lama jiru miire bara akkasii. Isaan sabaaf yaadan kun isaan kanaa dhimmarra godhu marii gochuu qabanii marii godhaniiti isaan of jalatti waamanii marii ramadaana kana musliimni akkamitti soomuu qabaa warri ala jiru kunoo akkamitti manatti godhuu qabna waliin mari'atanii baana bara bakka tokkotti wal yaamicha walii godhanii nuti akka nama Oromootti waamicha musliimotaa gooneerra mitiire akkasii bara. Ustaazota keenya aggaa waamicha goone isaan immoo warri sabaaf yaada sun ustaazonni warra san ofitti dabalaniiti waan gochuu qaban kophaa osoo hin taane wal mari'atanii musliimni karaa tokkorra deema haqarra deema isaanillee ustaazummaan isaanii kanarratti wal qabatanii hojjetanii ummata ramadaana dhufu kana ummata misgiina kana masgida gubate kana warra manarraa gubate kana qabeenyarraa gubate kana dhaabanii ijaaruu kan danda'an yoo isaan walii galanidha. Raayyaa Abbaa Mancaa kophaatti waa gochuu hin danda'u. Ustaazzi garoo isaan gariillee kophaatti gochuu qaban walitti mari'atanii gadi fageenyaan mari'atanii waamicha walii godhanii jechaa jiran si galti. Waamicha walii godhaniiti bakka tokkotti gurmaa'anii waa'ee ummata kanarraa dubbatanii ummata kana bakka deebisuu warra mani jalaa gubate kana manatti ijaaruu ramadaani waan isaan barbaachisu ummata musliimaati gochuun dirqama ustaazotaati. Si galti. Ustaazota kana of jalatti qabaniitti mari'achuu qabanii dhimmi kun si ilaallata akka amantaa musliimaatti musliimummaan tokko laman jiru kottaa jedhanii yoo wal mari'atan hin danda'an. Kanaafi waan kana jechuun barbaada dhaamsin qabu kanuma. Okay, ani sanumaa fi beekaatiin bakka sadirraa buqqaasii asaazinaal sammee gizee yeroo dhibba tokko irraa dubbanne haqaa sitti himne isaanuma jedhani maal godhare isaanuma jedhe bara Oromoon gaafa duutu. Hin jenne. Bara walii galle bara ani dubbadhe bara atis dura namni laayivii seene asoo namni tokko deebisiin kanneef sirriitti ibseef ani qeequu sinarrafus garuu haqaan itti hime dhugaasan jechuu yeroo dura ammaa kanaaf yeroo khayrii irratti haa xumurru jenne yeroo khayriitti haa xumurru jenne bakka tanas keessumaa baasne waliin mari'adhaati bakkuma takkatti warrummaa buqqee ala jiru kan kuni buqqee ala jiru walloo haa ta'u naannoo biraa haa ta'u maallaqni amma guuramu kuni akka ammaa kumiti sheexaanninis ni hidhama agarree jirra sirri tokko zakaa isaatiis wanta isaatiis fayyadamanii ummata buqqee kan walloo haa ta'u kan harargee haa ta'u kan baalee haa ta'u kan wallagga irraa buqqee haa ta'u ummata keessan bira dhaabbadhaati deebisaa jaaraa itti fayyadamaa ramadaana kanaaf ramadaana kana yeroo hunda sadaqaa salliixaa fi kana osoo hin taane
deebisaa ijaara akka uummata geediyooti. Uummata geediyoo nama miliyoona tokko deebisanii ijaaran. Nama miliyoona lamaatu deebi'ee ijaarame masruufa isaanii achitti kennanii fi lafa isaanii mana yaalaa waa hunda godhaniif eenyu maqaan isaa taammaan jaaniin kun. Kanaaf isin nama dila kana taatanii koree dila kana taatanii heddummina dila kana taatanii uummata facee kana nama miliyoona tokkoof mana ijaaraniiti faamilii lakkoofsa faamilii dhaan hin beekne lakkoofsi miliyoonaa oli uummanni geediyoo fi gaafa gujii amma kunoo baatii jaha gargaarsa godhanii fi sanboodaan qonna isaaniitti deebi'anii jiruu isaaniitti deebi'anii kunoo namni amma booda yeroo hunda sadaqaa kannachuu sadii xalatira shanii midhaan kiiloo 50 kanaa miti kaniin barbaadu deebisanii ijaaruu irratti hojjechuu qabanii jaa kanaa akkasiin isin baay'ee galatoomne. Baay'ee ulfaadhu. Okay yeroo biraa walitti deebineeti uummataaf wanta jennu. Yaa gaarii kan gaarii. Okay yoo waan hafe jiraatte itti dabaladhu baatee okay ciao galatooma sheer walii godha.